Boqonnaa sadii dhiibbaa koloniin Itoophiyaa amala siyaasaa Oromoo irratti qabaate. Sirni siyaasaa kolonii Itoophiyaa dhiibbaa hamaa amala siyaasaa yeroo dheeraaf jiraate namtokkee jaarmolee fi hawaasa Oromoo irratti qabaateera. Hacuuccaa fi barbadeessi jaarmolee hawaasa Oromoo akkasumas dhaabbattoota aadaa fi amantii irratti geggeeffame Oromoota garii dhamaaseera. Utuun koloneeffatamiin dura Oromoonni diinota isaanii kanneen karaa garaa itti duulan ofirraa ittisanii aadaa, safuu fi maalummaa isaanii tikfatanii jiraatan. Dandeettiin jaarmiyaa fi waraanaa hawaasa Oromoo tumsa koloniin Itoophiyaa jaarraa 19ffaa gara dhumaa keessa warra Awurooppaarraa argateen dadhabsame. Har'a Oromoon miliyoona 40 ga'u bittaa faashistummaa qabaa bineensaaf illee godhamuun gaditti miidhamaa jira. Yeroo koloniin Itoophiyaa fi impeeriyaalistoonni addunyaa uummata keenya rakkina hamaa keessa galchanii jiran kana keessatti dadhabbiin karaa falmattoota mirgaa, hayyoota, jaarmolee fi hawaasa Oromootiin jiru hubatanii sirreessuuf tarkaanfii haalli hamaan mudachaa jiru ittiin dhaabbatuuf fudhachuu irratti mul'atu amala siyaasaa badaa fi hanqinni jiraachuun hin haalamu. Kanaafuu Oromoonni haala hamaa kana milkiitti jijjiiruuf dirqama qabaachuu amanan gaafatama ofii sadarkaa namaatti amala dadhabaa siyaasaa ofii sirreeffachuu fi haala haaraa fi qorumsa harkaanuu qabu mo'achuuf carraaquun ni barbaachisa. Yeroo waggoota 30 caalaniif biyya keessaa fi alattis amala siyaasaa Oromootaa daawwachuu fi taajjabuuf carraa argadheera. Sabboontota Oromoo yartuu kanneen Itoophiyaanotaan dararaman, Oromoota Itoophiyoomanii dhiibbaan irra gahee fi Oromoota Somaalowanii rakkifamantu onnatanii eenyummaa Oromoo fi Oromummaa du'a oolchuuf qabsoo wareegama lubbuu fi jireenya isaanii qabsoo bilisummaa Oromoof kennantu nu baraare. Kanarraa kan ka'e siyaayina irra guddaan Oromoo boonaan sabaa fi biyya qabaachuu isaanii hubatu. Tuutni faashistii hagamuu goolii buustummaa mootummaa fi faashistummaatti dhimma bahanis sirna bittaa ilaalchaa fi aadaa isaanii saba Oromoo irratti diriirfachuutti milkaa'aa hin jiran. Haala abdii namatti bulchu akkasii yommuu arginu haga yoonaatti akkamitti kana caalaa jabaannee qabsaa'uun mirga keenya harka keenya keessaa akka hin galfatiin gaaffiin nutti bula. Gaaffii kana yommuu deebifne dhugaa ofitti himuu fi fakkeessaa dhiisuu qabna. Cimsinee keessa keenya sadarkaa namtokkee murnaa fi jaarmiyaatti of gamaggamuutu nurra jira. Dhiibbaa koloniin Itoophiyaa fi impeeriyaalistoonni isaaniif dirmatan hawaasa Oromoo irratti qabaatan kanaan dura bal'inaan ibsamuun waan jiruuf kanaan booda ammoo qorannoo waa'ee qooda caasaan hawaasaa fi gochaan namootaa uumuu danda'u ilaalla. Koloniin Itoophiyaa fi aangawoonni isaanii eenyummaa Oromoo sadarkaa balbalaa, gosummaa, godinaa fi amantii bira darbee Oromummaaf akka hin geenyeef waan danda'an hunda raawwataniiru. Imaammanni qoodanii bulchuu kun haga tokko milkaa'eeraaf. Oromoonni eenyummaa alaa irratti fe'ame kana fudhatanii eenyummaa sabummaa Oromoo balleessan jiru. Har'allee Oromoonni eenyummaa alaa irratti fe'amee fi faallaa eenyummaa isaanii ta'e fudhatanii Oromummaa ofii lagatan jiru. Kun kan akeeku Oromoo keessatti sabboonummaan dhugaa akka hin bilchaatinidha. Sirni kolonii Itoophiyaa amala siyaasaa fi gochaa Oromoo irratti dhiibbaa muda qabeessa qabaateera. Oromoonni malaan akka jaarmolee fi dhaabbattoota hawaasummaa fi siyaasaa of danda'an deebisanii hin ijaarranne dhorkamu. Oromoonni hagi tokko yommuu gabrummaa siyaasaa jaraa jalatti qabaman ilaalcha, amantii, dhaabbattootaa fi aadaa alagaa jalatti baqatan yookiin dhokatan. Uummanni koloneeffatamee fi walakkeessa aadaa ofiirraa fageeffame utuu hundee aadaa isaaniitti hin deebi'in utuu kan ormaa isa ergifatame seecca'anii baranii ofirraa hin dhiisinii fi aadaa ofii addatti hin guddifatin bilisoomuun hin danda'amu. Nuti Oromoonni guutuutti gara aadaa keenyaatti hin deebine yookiin isa ergifannee keenya godhanne akka nuuf ta'utti hin tolfanne. Rakkina jaarmaa fi dhaabbattootaa qabna. Oromoonni barnoota sirnaa fi kan sirnaan alaas karaa amantii barnoota siyaasaa fi dhaabbattoota aadaa alagaa fudhatan madda aadaa isaanii irraa muraman. Kanaafuu waan nuti naaduraa aadaa ormaa keessaan hawaasa keenya ilaalluuf dhaabbattootaa fi jaarmolee qabsoo milkeessaa qabsoo bilisummaa sabaan nu gahan ijaarrachuun akka gaaraatti nutti ulfaata. Utuu dhaabbattootaa fi jaarmolee Oromummaa walakkeessa godhatanii fi taliigaa fi dimokiraasii gaarii fiduuf gargaaran deebifnee hin ijaarratiin falmitoonni mirga Oromoo caasaa dhaabbattootaa fi jaarmolee umurii qabaatu kan hawaasa Oromoo sadarkaa gandaa, naannoo, biyyaalessaa fi addunyaatti uumuun ni ulfaata. Ijaarsi dhaabbattootaa fi jaarmolee ni barbadeeffamu. Kanneen sanarraa hafan qabeenyaa fi humni keenyas barootaaf mootummoota Itoophiyaan faayideeffatamaa ture arras itti jira. Har'a Oromiyaa fi qabeenya keenya mootummaa fi deeggartoota isaaniitu abbaa itti ta'ee jira. Mootummootiin Itoophiyaa waldhaalmaan dhufan Oromoon akka Itoophiyaaf lolanii du'an dirqaa turan. Uummanni keenya
lola gurguddaa lamarratti Xaaliyaanii lolee injifannoo argame Itoophiyaa fi abbootii waraanaa fudhatan abbaa itti tahan. Uummanni keenya babal'ifattoota Somaaliyaa lolee ture garuu abbootiin injifannoo mootummaa waraanaa yeroos turedha. Gara booda kanaas Oromoonni akka Eertiraa lolan dirqamaniiru. Garuu mirgi gara koloneeffattoota Tigraay deeme. Uummattootni akka Oromoo kanneen rakkina dhaabbattootaa fi jaarmaa qaban ofii bu'aa tokko utuu hin argatiin hiraaranii wareega isaaniin diina isaanii badhaasu. Rakkinni jaarmaa fi ijaarsotaa nu mudatee waan jiruuf ilaalchaa fi mul'ata garagaraa qabaannaa fakkeessaa fi yaada warra jala deemnuu deeggaruutu nutti tola. Wanneen habashootaa fi deeggartoonni isaanii uummata keenyarraan gahan haga ga'uu hayyootaan ibsamaa waan yoo naga'eef amma gara ofii keenyaa deebinee wanneen gochuun nurraa eegamu haa ilaallu. Sirna gadaa dimokiraatawaa fi walqixxummaa qabaachuu keenyatti boonuun keenya jiraatus waan barree hagii hojiirra oolchine xinnaadha. Hangi nuti qulqullummaa fi amanamummaadhaan waa'ee laafina keenyaa sadarkaa barbaachisu maratti walitti dubbannuu fi wal mari'annus xiqqaadha. Dhimmoota garagaraaf ilaalcha gahaa utuun kennin ofirraa baasaan dubbanna. Kanaafuu dubbii dhugaa fi toorii yookiin oduu deddeemtuu adda baafachuun nu dhiba. Oduu deddeemtuu dhaggeeffachuun sanaan masakamuu jaallanna. Yaada haaraa fi dhugaa ofitti fuudhuun gaafatama waan qabaatuuf ni sodaannaa ni baqanna. Utuu waa'ee dirqama keenyaa hin yaadin waa'ee mirga keenyaa dubbachuu jaallanna. Dirqama malee mirgi akka hin jirre hagi hubannu xinnaadha. Walii keenya gidduutti marii fi wal mormiin cimaa fi banaan imaammata ilaalan kan falmitoonni mirgaa beektotaa fi uummanni bal'aa irraa hirmaatan kan dhimma sabboonummaa fi qabsoo keenyaa irratti kaafnu godhachuu hin aadeffannu. Yaadaa fi ilaalchi akkasii duubatti hafaa fi gowwummaa siyaasaa kan humna keenya bittinnaa'u walitti hin qabnee fi mul'ata ifaa hin qabne kan faashistummaan mootummaa nurratti raawwataa jiran ittisuuf nu gargaaru miti. Oromoonni irra guddaa sabboonummaa akka dhimma siyaasaa fi aadaa biyyaalessaatti hin hubatan. Naannummaa fi amantiitu akka waan eenyummaa sabboonummaan tokko taheetti duraan wal dhaha. Gariin keenya naannoo diinni bulchiinsaaf tolche akka waan eenyummaa fi siyaasaan keenya san irratti hundaa'uu qabuutti fudhatu. Tarkaanfii siyaasaa qindaawaa sadarkaa barbaachisu hundaatti waliin fudhachuu hanqanna. Oromummaan dagaaguu fi guddachuuf karaan dheeraan akka hafe akeeka. Sabboontonni Oromoo kan beekuun irra jiru caasaa keessoo hawaasa keenyaa kan biyya keessaa fi biyyoota alaa carraa siyaasaa jirutti dhimma bahuuf qabnu raawwachuun keenyaa fi tarkaanfii waloo kan of bilisoomsuu fudhachuun murteessaadha. Guddinni sabboonummaa Oromoo fi ijaarsa hawaasa keenyaa jajjabeessuun jijjiirraa hundee sirna hojii jaarmolee qabsoo bilisummaa keenyaaf ni barbaachisa. Humna qabnu hojiirra oolfatiin akka jirruu fi gaafatama keenya ofirratti kan beeknu hin fakkaatu. Irra guddaan keenya mata mataatti dirqama murteessaa qabsoo bilisummaa saba keenyaa keessatti hubachuu qabnu hin hubannu. Kanarraa kan ka'e qooda qabsoo bilisummaa keessatti qabnu gadi baafnee dubbachuu hin barbaannu. Tolchanii of gamaggamuun jiraachuu dhabuun warri biyya alaa jiraatan warra biyya keessaa waan dandahan godhan qeequuf akka hin qaanfanne jajjabeessuutu mul'ata. Utuu of hin madaaliin qeeqa ijaaraa malee qooda warra kaanii ilaalchisee murtii hin madaalamiin dabarsuu irraa utuu of hin qusatiin qooda keenya barree gaafatama keenya bahuu yookiin warra itti jiran irratti gargaaruun hin danda'amu. Mootummaan Itoophiyaa sadarkaa hundatti akkaataa uummaticha qoodanii bitan irratti humnoota alaatti dhimma bahuu itti fufuun jireenya bittaa isaa Oromoo irratti dheereffachuuf ijibbaata. Hanga deeggarsa humnoota alaa arganne qoodaminsa keessaa kan naannoo amantii gitaa ilaalchaa fi saalaa keenyas hin furinitti qabsoo bilisummaa geggeeffamaa jiru keessatti gumaachuun dhibaadha. Faallaa keenya Tigiroonni miliyoona 5 akka malutti waan ijaaramaniif akka bineensaan gadiitti nutti roorrisaa turan. Nuti miliyoona 40 kan taanu akka malutti hafuura Oromummaatiin ijaaramne tarkaanfii fudhannee utuu falmaa dheeraa riphee lolaa nun gaafatiin warra nu cunqursan mootummaa Itoophiyaa fi deeggartoota isaanii hiikkachiisuu fi ofirraa ari'uu dandeenya. Waan addunyaan mootummaa Itoophiyaa wajjin dhaabbataa jiruuf Oromoon walta'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota impeeriyalistootaa fi sirna walirratti hirkachuu mootummootaatiin Oromoon miidhamaa jira. Oromiyaa keessattuu Oromoon gabrummaa siyaasaa jala jiraata mirgoota walga'uu ijaaramuu miidiyaa fi of ibsuu hin qabu. Uummanni keenya biyya jiran warri biyya ormaa jirru dhimma Oromoo addunyaatti himnee fi qabsoo fi gaaffii Oromoon wal barsiifnu akka riqicha taanee saba Oromoo fi biyya lafaa walitti hiinu
ba'aa nurratti dhiifatanii nurratti abdatu. Nuti warri biyya alaa jiraannu dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa ala bilisummaan jiraannullee carraa fi aanjaa siyaasaa qabnutti dhimma baanee waan qabsoo bilisummaa keenyaaf tolu gochaa hin jirru. Kun ta'uu kan danda'eef waan dammaqaa fi of kenniinsa gahaa hin qabnee fi dadhabbii ijaaramuu fi gurmaa'uu guddaatu harkaanu qaba. Gita warra sirni jiru hundi akka tureetti akka itti fufuu barbaadantu nu hinjifata. Qabsaa'onni yeroodhaan nu keessaa balaa cillaanfannoo akkasii hubatanillee warra cillaanfannoo hamaa qabaatanii baqattoota keessa jiraatan saaxila baasuu irratti murannoo hin agarsiisan. Yoo walabummaa biyya keenyaa fi birmadummaa siyaasaa keenya deeffachuu muranne yaada yookiin ilaalcha siyaasaa dhiphoo fi qoodamiinsa gitaa naannoo amantii fi ilaalchaa lagannee siyaasaa bilchaataa fi gadi fageenya qabu kan tarkaanfii gamtaa biyyaaf tolu fudhachuun nu ga'uu hordofuu qabna. Wanti beekuu qabnu addunyaan si'anaa kunii fi mootummootni jiran warra humna waraanaa jabaa fi mootummaa cimaa qaban bira akka dhaabbatanidha. Jecha biraatiin addunyaan kan tiksitu warra tolchanii of ijaaranii fi warra diina isaanii ofirraa ittisuu danda'anii fi sanaafis akka gargaarutti dura waldhabbii keessoo isaanii sadarkaa biyyaalessaatti fixatanii rakkoo isaanii afaan tokkoon himachuu danda'an wajjin dhaabbatu jechuudha. Nuti Oromoonni haga yoomiitti wallaalota siyaasaa addunyaatti dhimma bahuu hin dandeenyee fi kufoo taanee jiraanna. Addunyaan bittaa mootummaa faashistii mootummaa Itoophiyaa jalaa akka nu bilisoomsu eegganna. Addunyaan hamoo fi gara jabeeyyii ta'uu beekuu qabna. Kanneen of danda'anii dhimma isaanii taliigan qofaaf dhimmu. Yoo hundi keenya amala siyaasaa keenyaa fi gochaa keenya qalbii guutuun ilaallanne rakkoo fi dadhabbii keenyaa fi sochii bilisummaa keenyaa dhugaan madaallee yoo dhugumaan jabinaa fi laafina keenya sadarkaa gadii hanga oliitti hubanne laafina keenya hambisaa jabina keenya dabalaa deemne cunqursaa diinaa kan bifa hundaa ni obbaafanna. Yoo akka Oromootti gaafatamtoota ta'uu keenya ofirratti beekne waan malu saba keenyaaf hin goone dhiigni gootota keenyaa dhiiraa fi dubartii kan qabsicha irratti dhangalee gatii malee hafa. Injifannoon kanneen hawwaniif, kanneen itti saganteeffataniif, kanneen tarkaanfii tarsiimawaa biyyaalessaa waloo fudhataniif ta'a. Hogganni keenya gadii hanga oliitti akkamitti dhaabbii fi akeeka hunda keenya wal taasisuu fi irratti waliif gallu qabaachuu akka hanqanne beekuutu irraa eegama. Tokkummaa walitti nu fide humnoota hawaasaa Oromoo kan aadaa beekumsaa dhimma bahuu nu dadhabsiise adda baafachuun sirreessuuf irratti hojjechuutu eegama. Akkanaanis sabboonummaa Oromoo cimsannee diinota keenya fuulota maraanuu mancaasuuf tokkoomnee socho'uutu barbaachisa. Caalaatti ammoo ijaarsa jabaa fi turuu danda'u kan siyaasaa fi hawaasa walitti fiduu danda'u uummachuu qabna. Jaarmoleen xixinnoon akkasii bayanoota sammuu horachuu fi sochii keenya bifoota aadaa beekumsaa fi qabeenyaan sadarkaa gaaffii Oromootti ol kaasuuf nu gargaara. Qaama beekamaa kan Oromoof falmu uummachuuf illee karaa nuuf bana. Daran ammoo sochii fi ijaarsi akkasii waltajjiilee siyaasaa fi hayyootaa kan miseensota sadarkaa gadii hammatu kan seminaaraaf wal marii fi wal barsiisuuf sadarkaa maratti dhimma itti bahuun danda'amu uummachuuf haala aanjessa. Keessattuu nuyi warri biyya alaa jirru rakkoo fi dadhabbii karaa jaarmaa qabnu irra aanuuf qabeenya humnaa fi dandeettii miseensotaa namoota bor hogganoota tahan horii qunnamtii odeessa ogummaa beekumsa hawaasa keenya keessa jiran sochoofne qabsoo firiirsuu danda'uu qabna. Yeroo amma globalizationin babal'ataa jiru kanatti nuti sadarkaa addunyaa naannoo fi qe'ee keenyatti wal gurmeessinee fi qunnamtii keenya karaa teknooloojii jiru hundaan kanneen akka iimeelii, intarneetii, marsariitii telefoonaa, gaazexaalee fi magaazinoota diriirfannee firaa fi diina illee hawwannee sadarkaa addunyaa fi biyyaatti firoota hundeeffachuun ergaa dhageettii qabaachuu danda'u ilaalchaa fi sagantaa keenya hojjechuun nurra jira. Hojiin kun siyaasaa bilchina hin qabneen kan hojjetamu otoo hin taane of kenniinsa siyaasaa qorannoo fi imaammata milkeessaa walitti makanii hojjechuu gaafata. Nuti warri diiyaaspooraa adda addummaa fi wal fakkeenya qabnu hubannee ijaarsa hunda hirmaachisaa miseensonni jaarmolee hogganoonnii fi beektonni keessatti qooda fudhachuun karooraa fi imaammata hundaan irratti waliif galamee fiixa baasuuf uummata sochoosuu ijaaruu humna namaa fi qabeenyaa Oromoo qabsoof oolchuu irratti hojjetan horachuu nu barbaachisa. Hirmaannaan murnoota Oromoo hundaa kan barbaachisuuf jaarmaan qabsoo keenya geggeessuuf gaafatama qabu akka cimuu fi akka jabaa tahuufi. Kanaaf ammoo aanjaa fi dandeettii itti qabna. Dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa irraa fagoo jirra.
haalaa fi sirni biyyoota keessa jirrus jibbi sanyiif qaban akkuma jirutti tahee walitti dhufnee ijaaramuu fi waan nuuf tolu raawwachuu nun dhorku. Hogganoonni Oromoo carraa kan qaban barsiisuu duwwaa utuu hin tahin ofiis uummatarraa barachuu fi yaada ijaaraa argachuun ilaalcha isaanii fi amala isaanii sirreeffachuuf carraa qabu. Jaarmaan warraaqaa keessatti hogganootaa fi miseensotni guddina hundee hawaasaa fiduuf waliinuu guddachuu fi jijjiiramuu qabu. Boqonnaa afuraffaan walitti deebina. Kan barreesse Profeesar Asaffaa Jaallataa, Afaan Oromootti kan hiike Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Amanuuti. Ammaaf kanuma. Nagaan.